Akka bultan dhaggeeffattootaaf Dootota TV mo'aa nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ganama kana sagalee Waaqayyoo qabadhee fuula keessan kana jiran luba Qannoo Galaanii jedhama. Waaqayyo abbaan keenya iddootti nu eeguu qaba. Lafatti nu wajjin wal arguu barbaadu sana qaba. Nun achi jirraa laata? Waaqayyo nu haa gargaaru. Mee sagalee Waaqayyoon dubbisaa. Seera boqonnaa 3 irraa lakkoofsa 8 kaasee. Kana booddee namichi fi haati manaasaa yeroo qilleensi qabbanaa'an qilleensa'utti Waaqayyo Gooftaan iddoo dhaabaa sana keessa utuu adeemuu sagalee dhaga'an. Isaan Waaqayyo Gooftaa duraa mukeetii iddoo dhaabaa sana gidduu hin dhokatan. Waaqayyo Gooftaan garuu namicha waamee, "Eessa jirtaa?" jedheen. Namichis, "Ani sagalee miilla kee iddoo dhaabaa keessatti dhaga'ee qullaa koo waanan ta'eef nan sodaadhee nan dhokadhes" jedheen. Waaqayyos, "Qullaa kee akka turte eenyutu sitti himee? Sila'oo ija mukichaa isa ani hin nyaatin jedhe si abboome sanarraa nyaattee ree?" jedhe. Namichis dubartittii ishee ati anaa wajjin akka jiraattuuf anaaf laattetu ija mukichaa anaaf kenne, anis nan nyaadhee jedhe. Yommus Waaqayyo Gooftaan dubartittiidhaan, "Wanti ati goote kun maali?" jedhe. "Maalinni?" jedhe. Dubartittiinis, "Boficha na sossobnaa nan nyaadhe" jette. Maqaa Yesuus Kiristoos mee hin kadhanna Waaqayyo. Waaqni hundumaa dandeessu durii kan turte har'as kan jirtu booris fagaattee kan jirtu jalqabaaf dhuma kan hin qabne alfaaf oomeegaa kan taate Waaqayyo Gooftaa maccaa waan nagaan nu bulchiteef si haa galatu. Nagaan immoo kan oolchitu sitti of laanna. Humna hafuura hamaa mana keenyaaf karaa keenyaaf jireenya keenya irraa buqqisi. Hafuurri qulqulluun dhorkaa malee inni gara dhugaa hundumaatti nama geessu. Inni dhoksaa Waaqayyoo gadi fageessee qoratee beekuu danda'u hafuurri Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ganama kana nurraa dhufu. Baadiyyaa kan jiran, magaalaa kan jiran, dhukkufatanii kan ciisan, qoramanii dhaggeeffachuu kan dadhaban hundaa akka ilaalu bokkaan kee bokkaan araaraaf jaalalaa hundumarratti akka roobu si kadhanna. Garaa lafaa jiistee firii gaarii akka kennuuf biqila akka biqilchitu garaa keenya hafuura keef sagalee keetiin jiisii ija firii gaarii qabu nu godhachiisi. Hafuura hamaa nurraa figgim godhi maqaa Yesuus Kiristoos Gooftaa keenyaan. Ameen. Seenaa kana hundumti keenya hin beeknaa ijoollummaa jalqabne. Dubbiin Waaqayyoo garuu yeroo hundumaa bara hundumaa haaraa waan ta'eef jiraataas waan ta'eef Waaqichis sagaleensaas jiraataa waan ta'eef nama nuffisiisu. Kutaan amma dubbise kun Waaqayyoos nama uumee jannata Eden keessa kaa'ee jedha. Gara ba'a biiftuu kaa'ee jedha. Yeroo dheeraa eegga jiraatanii booddee Waaqayyo yeroo achi keessa kaa'e namni seera Waaqayyoo hin eegaaf hin eeguusaa addaan baasuudhaaf jecha muka hamaaf gaarii si agarsiisu kanatti nyaatiin bara kanatti nyaatte du'a duutaa wantoota kanaan alatti hafan hundumaa nyaadhu jedheetu abboomee tottolchii qaqqajeelchii as keessa jiraadhu walii wajjin immoo jiraadhaa jedhee haadha manaas kenneefi iddoo jireenyaa kenneef. Jiraachaa dhufaniitu falaasfaan tokko indaganaa falaasfaa kan biraan dhufeetu muka kaaskee jiru hundumaatti nyaattu isin ijoollee. Yoo hundumaatti nyaannaa kanatti immoo bu'inaan jedhee muka jettee muka tokkotti agarsiifte. Abbaa sobaa sana. Waaqayyo isin sobe yoo kanatti nyaattan ija keessantu banama.
yoo kanatti nyaattan akka Waaqayyoo taatu. Yoo kanatti nyaattan beektota taatu. Guddaa taatu jedhe. Waan Waaqayyo namaa ayyame nyaatanii dhuganii guddaa kan hin taane akkamitti waan Waaqayyo dhorke nyaatanii nama guddaa ta'u? Baay'een keenya akka nuti itti salphannu itti namaa gadi taane bakkeetti kufnee hafnu waan Waaqayyo dhorke hin ta'u jedhe darbinee fudhannee darbinee raawwanne darbinee gochuu keenyaan kan ka'e bakkeetti kufnee hafne utuu ilmi Waaqayyoo waaqarraa gadi hin dhufne ta'e. Gaafa isa nyaatan qullaa buusanii wal saalfatanii waaqa saalfatanii ol jedhanii ilaaluu dadhaban. Namni dubbii Waaqayyoo irraa kaatee dubbii seexanaa dhaggeeffatee yaada seexanaa duukaa karaa hin taane irra sokku booda walis illee ya'a waaqas illee ya'a iddoo Waaqayyo kaa'es mucucaatee iddoo biraatti argama. Anoo kottee sagalee kee sokoksaa miila kee dhaga'ee tananii si sodaadhee sin dhokadhee jedha. Eessa dhokatanii ba'u Waaqayyo? Yoon baallee baasee balali'e achi jirta. Yoon gara Siyoonitti gadi bu'e ati achi jirta. Fuula kee duraa eessan dhokadhaa jedhe Daawit faarsaa isaa keessatti. Firoota koo Waaqayyoon dhoksuun akkamitti danda'ama? Of gowwoomsina yoo ta'e malee ofii keenya mataa keenya gowwoomsina yoo ta'e malee Waaqayyoon dhoksuun akkamitti dhokachuunis danda'ama? Innoosa dukkana keessa jiru isa arguudha. Innoosa qalbiin namaa garaan namaa sammuun namaa yaadu isa beekuudha lakkaa'e akkamitti dhokanna? Yoona kanati akka qullaa taate eenyutu sitti himee jedhe. Sila mukanii hin nyaatiin qullaa buuftaa du'a duutaa siin jedhe sana nyaattee hoo jedhen. Dubartittii ati si wajjin jiraattu jettee naa laatte sanatu na nyaachise jedhee haadha manaa kasasuutti ka'e. Inni bilisa of baasuuf badiin kan isheeti jechuuf isheen na dogoggorse jechuu barbaade. Al tokko tokko dhugaa dubbii Waaqayyoo ofii keenyaa qabannee amannee itti jiraachuu yommuu dadhabnu abalufaan na gufachiise, abalufaan na cabse, abalufaaf jedheen dhiise noo waldicha waaqichaa jennee sababa uumne. Hin baasu dubbiin kun. Yoona kana dubartittiidhaaf isinillee wanta ati goote kun maalidhanni jedheen. Bofanna gowwoomseet. Waaqa guddaa waaqaaf lafa uume. Pilaanetii kana uume, yuuniversii kana uume guddaa kana. Isan jirre akka jiru isa godhu kana. Isa jiru immoo akka hin jirre gochuu isa danda'u kana. Isa amanuu moo abbaa sobaa kana amanuu wayya? Isa amanuu moo isa nama salphisee qullaa nama dhaabee waaqaaf nama fuulduratti nama leeyyaasisu kana amanuu wayya? Waaqayyoo waan hundumaa akka nyaataniif isaanii kenneera. Maaltu sannii ittiin duutu, ittiin baddu, ittiin salphattu jedhetti rooraasaa nama kana. Hodumaam waan Waaqayyo godhaa jedhee gochuu badaan barbaadu baay'een waan inni godhinaa ittiin bu'inaa
achi foolata akkas asuufaa barte odumaa. Sagalee Waaqaa dhaga'uu dhiiftee sagalee bofaa dhaga'uu jalqabde. Sagalee bofaa dhaga'uu yommuu jalqabdu immoo bofti immoo assaasaatiidha. Yookiis abbaa dogoggorsaa, hafuura sobaa, lubbu ajjeesaa hattuu jedhe Yesuus. Isa kana akkamitti dhaga'uu barbaade namni? Har'as namni baay'een dhugaa yoo ati itti himte dhaga'uu hin barbaadan. Dhugaa ati itti dubbattu dhaga'uu hin barbaadan. Isa sobaa isa qilleensa buufaa qabatee buufaa isatti sibiilatuma fakkaatu nama sobee itti afuufu itti buufu barbaadu. Sobaan sitti buufu mannaa dhugaa tokko isa sitti hadhaa'u isa akka qoricha busaa hadhaa'u san garuu fayyisu immoo dhukkubatti isa dhaga'u sii wayyaa haadhooko. Qullaa buusanii, wal dhokatanii, waaqa dhokatanii, iddoo gadhiisan. Namooti baay'een akkas. Iddoo isaanii kaleessaa dhabamanii argamu. Iddoo kaleessaa irraa gadi bu'anii argamu. Daawit fuula obboloota isaa fuula moototaa fuulduratti dibata guddaa isaa irratti gadi dhangalaase Saamu'eel geggeessaa hafuura Waaqayyooti. Namni guddaan akkas utuu biyyi ilaaluu dibame kun dhaqee iddoon taanetti kufee namas ajjeesisee ofiis xuraa'ummaatti kufee salphatee seenaa hin taane seenaa isaa keessatti galmeessise. Araara Waaqayyoof isa fuudha. Gaafa Waaqayyoo ilaalu Daawit iddoo isaan jiru. Yoona kana raajiitti nama hoolaa 100 qabutu jira. Hiyyeessa hoolaa tokkittii qabutu jira. Namni hoolaa 100 qabu kun keessummaan itti dhufee jennaan kan isaa warra 100 keessaa tokko qaluu dhiiseetu ani hiyyeessa ishee tokkittii qalee akka mucaasaatti akka inni isheen ilaalu jalaa qalatee keessummaa isaa geggeeffatee maal jettannaan. Namni akkasi baalageen akkasii kun du'ati isaaf ta'a jedhee ka'ee dheekkame Daawit. Gaashee gaa inni isinuma dhaayetti gurbaan. Hatta isinuma mataa keessanii lafa hoolaa tikaatii fuudhee tanan geggeessaa si godhe dura bu'aa si godhe Israa'elin akka tiksitu si godhe iddoo guddaan sii kenne. Ati immoo hiyyeessa ajjeessiiftee haadha manaasaa fudhattaa? Siin jedha Waaqayyoo jennaan. Daawit nan yakke jedhee addaan lafa dha'e. Tokko yoo itti mammaleen galuuf akka balleesse hin beeku ofirratti. Cubbuun kee sii dhiifameera garuu ati dhoksaatti wanta kana hojjette haadha manaa kee addabaabayitti guyyaa saafaa waaree guyyaa saafaa haadha manaa keessa biraa fudhatanii itti xuraa'ummaa hojjetu jedhe. Guyyaa saafaa salphachuu Waaqayyo nu haa eegu. Addabaabayii bayii keessatti salphachuu Waaqayyo nu haa eegu maaloo. Barri kun sodaachisaadha. Booddee Addaamiin dafqa keenya lafti kun qoraatti sittaa biqilchu jedhee gidiraa biyyi lafaa ilmoon dhiiraa har'a keessa jiraatu kana sababii kanaa dhufe. Hewaaniin yaadi kee gara abbaa manaa kee haa ta'u abbaan manaa kee si haa bulchu gayii kee haa ta'u afaan Amaaraatiin. Yaadi keessaaf haa ta'u. Gaafa deessu immoo miixuuf ciniisuudhaan dayi cinqii guddaadhaan jedha. Bofaan immoo bara baraan biyyoo nyaadhu
foqoqii lafarra gadi jedhe. Abaarsa roobse beektaa dubbii Waaqayyoo irraa kaachuun. Uumama irratti roobse, nama irratti roobse. Abaarsa kana cabsuudhaaf Yesuus Kiristoos akka kana fannoo irratti rarra'ee dhiphatee du'e. Gaafa Yesuus Kiristoos fannoo irratti raawwate jedhu sana abaarsi sun nurraa ka'e. Golgaan mana qulqullummaas tarsa'ee Waaqaa wajjin wal arguu dandeenya. Firoota koo gara isa abaarsa isinirraa cabseetti deebi'uu wayyu. Isa Waaqayyo nuu ayyame hamma Waaqayyo nuu kenne nyaannee dhunnee jiraachuu moo isa karaa badisaa, karaa abaarsaa, karaa salphinaarra nu fuudhee deemu isa nuu wayya. Addaan baafadhu. Araara isaa agarsiisuudhaaf baalattii irratti cooligde irraa gad harcaasee kal'eetti uffise. Kal'een immoo eegga waa qalameeti. Dhiiga eegga bu'ee booddeedha. Harkisan iyyuu kan hin cinnetti uffise lamaan isaaniittu. Namni yeroo jalqabaadhaaf leezerii uffate isaan lamaan. Waaqayyooti uffise. የማይበጠስ ጸጋ የማያረጅ ጸጋ ጠንካራና ብርቱ ጸጋ እግዚአብሔር በላያችን ላይ አፈሰሰና የእግዚአብሔር ልጆች ሆነን እንድንጠራ እግዚአብሔር እንዲህ አድርጎልናል። ጌታ ለዘላለም ብሩክ ይሁን። ኤሰ ጅርተ ቡሌሰ ኮ ቡሌቲ ኮ ኢሰ ዋቀዮ ጀደራ ካተ ጅርተሞ dubbii Waaqayyoo irra dhaabattee guyyaa Waaqayyoo kee eeggachaa jirta. Yaa nama dubbii Waaqayyoo irra dhaabattee guyyaa Waaqayyoo kee eeggachaa jirtu, miilli Waaqayyoo gara mana keetti ariifachaa jirti. Gara jireenya keetti ariifachaa jirti. Maaliif? Hibboo kee hiikuudhaaf, hidhaa kee kutuudhaaf, waanjoo kee cabsuudhaaf, seenaa kee haaressuudhaaf, dukkana kee ibsuudhaaf. Yaa nama karaa Waaqayyoo irraa sokkitee fagaattee jirtu addeebi'imee siin jedha Waaqayyo. Waan sitti maa addeebi'imee ana karaan, ana dhugaan, ana jireenya karaa natti qabatte sun badisa bowwaadha. Qiliillee ibiddin dhaamu raammoon isaan du'u. Addeebi'utu yeroo qabdu jedha Waaqayyo gooftaan. Eessa jira laata? Haa kadhannu. Yaa Waaqayyo abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos ati nuun jette dinnee haneenyuu dhageenyee sokkaa jirra laata? Gurri keenya kan eenyuu dhaga'e laata? Miilli keenya eenyu sagalee eenyuu dhaga'ee fiigaa jira laata? Qalbiin keenya yaadi keenya sagalee eenyuutiin fudhatame laata? Turee Waaqayyoon eeggadhee innis gara kootti jedhee iyya koos naaf dhaga'ee boolla badisaa dhoqqee sochootuu keessaas fuudhee gaara gubbaa na dhaabee faarsaa galataa weedduu haaraa afaan koo keessa naa kaa'ee yoon dubbadhes hin dhumu lakkaamee dubbatamees hin dhumu jedhe garbichi kee. Oo gooftaa gochaan kee lakkaamee odeeffamee hin dhumne ganama kana immoo eessa jirta laata jedhaa gara keenya dhufte. Bara biyyi lafaa raafamte, bara biyyi walitti qaratu, bara biyyi wal nyaachuuf, bara biyyi abidda bobeessu kana. Eessa jirta hoolaan koo? Eessa jirta mucaan koo? Eessa jirta garbichi koo? Eessa jirta garbittiin koo jettee nu barbaadaa jirta. Gooftaan isa badee barbaachan dhufe jettee gara keenya kottu harka keenya qabi iddootti kufnee nu kaasi lafatti si dhiifnee deemnee nu deebisi caakkaa hunkee dhokanne kee haa nu baasi. Billaa gaggalagaltuu akka biddaa bobaatu gannata kee keessee ittiin gadi nu ittifte nu jalaa buqqisi. Ol iddoo ulfinaa iddoo dura nu keessa sanatti nu deebisi.
Hafuurri kee nurra haa dhufu. Sagaleen kee nurra haa dhufu. Abjuuf mul'anni kee nurra haa dhufu. Afaan haaraan kee nurra haa dhufu. Dibanni kee nurra haa dhufu. Guyyaa kana nu eebbisi. Maqaa Yesus Kiristoos neencicha isa du'a mo'ee ka'e sanaan. Ameen. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhaa, eebba Waaqayyoo fudhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisuu, sinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa siniif ibsuu, sinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti adeebisu, nagaa isaas guutummaatti siniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. As istuudiyoo kana keessa na waliin kan jiran ogeessota kaameraa Seenaa Lammii fi Barakat Asfa'uu Waaqayyo sinaa eebbisu jechaa yommuun xumuru, eessa jirta jedha Waaqayyo Gooftaan? Maal deebista laata? Guyyaa gaarii.